yuutuubaroonni feenya Fatiyaa fi Raajeen dubbisanitti anis dubbisee jira. Namooti hin dubbanne garuu xiqqishoo addaan fagoo gallaa namooti hin dubbanne viidiyoo waraabee isinii dhiyeessa isaa haasa'isee jechuudha. Inshaallah yoo Rabbi fedhe. Lafee lammii jettuman arraa jese dagatus arraa du'e dagatu abachaa Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa akkam jirtan nagaa fayyaadha. Baga jiraattan baga olumaanuu jiraanne salaamtaan tiyya iddoo isin jirtanitti barriftee isin haa geessu. Egaa salaamni Rabbi isin bira haa jiraatu. Du'aayin teessan qeebalamte. Du'aayin teessan nuu qeebalamte. Alhamdulillahi baga nuuf jiraattan. Egaa ammas maal qabattee dhuftee jechuun kan isin oolamu. Egaa gammachuu xiqqoo takkaan isin dhageessuu dhufe. Egaa rakkoo isin wajjin qooddachaa jirtanii gammachuus akka nu wajjin qooddattan saniifin dhufe inshaallah ka Rabbi jee hin baddu wani Rabbiin fedhe hin oolamtu. Hamtuu fi toltus Rabbumaan nama fida. Hamtuu fi toltus Rabbumaan nama fida jedhanii itti beekanii saddaqanii jiraachuudha, itti amanuudha. Egaa obboleeyyan kiyya gaggaarii fi qaqqaalii ilmaan Oromoo marti keessan baga nuuf jiraattan. Gammachuun inaanii qabadhee dhufe. Mee ta duraati gammachuu isiniifin himaa. Mee gammachuu yuutuubaroota keenya yuutuubaroonni keenya qaqqaaliin ijoollee Yaman keessa jirtu anarraa kaasee Bahaariin, Fatiyaatuu, Raajeeshaw, Bal'oo ijoolleen teenya qaqqaaliin umrii dheeradhaan isiniin jaa baga jiraattanii baga nuu jiraattanii. Egaa yaaddoo deemanii iddoo inni jirutti iyyafatanii barbaadanii akkasitti namoonni hangi tokko hafuura argatee jechuudha. Egaa baga jiraattan jajjabaadhaa. Ammallee nuuf jiraadhaa. Amma immoo gammachuu sandaraniitiin qabadhee dhufee mee dura ani guutuu keessan yuutuubaroota keenya baga nuuf jiraattan afoonaa lillahi warreen gartee walitti qirii qabnus warreen gammachuu walitti hin qabne jechuu kiyya waa wal bira jiran ani isiniif fayyeetiin jira. Laannoon ijarra wallaananii jiran namarra laalanii jiran namni yaadduu deemee barbaadee akkana godhe anis karaan kiyya sanuma baga naa jiraattan isiniin galateeffachuu fadha. Jalqabatti isiniin galateeffachuu fadha. Umrii naaf dheeradhaa horaa bulaa har takka karaa adda dha'ee nuun qabnu afoonaa lillaahi. Wallaahi namni rabbiif jecha agartanii rabbiif jecha dhiifama garaarraa namaaf godhe jannata seenaa jedhe Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Warra akkasii Rabbi nu haa godhu angaraarraa dhiifama isiniin jeetiin yeroo obboleeyyan kiyya warreen yuutuub wajjin daleenu warreen natti qirii qabdan dhiifama. Laannoo dubbii yaaddootuun waa hedduu na barsiiste baga naaf jiraattanii afoonaa lillaahi. Ta kotte galaanni haafuu ta dhuftuuf barnoota wani nu jidduu dhufees barnoota baga naa jiraattan. Kanatti aansee gammachuun viidiyoo kana xiqqishoo viidiyoo kana naa waliin daawwadhaadha. Gammachuu yuutuubaroonni keenya quba hin qabne taniin an quba qabuun isiniif qooduuf dhufee viidiyoo kana waliin dhageeffannee gammachuu obboleeyyan kiyya Raajeedhaa fi Fatiyaan hafuura isaa dhageessan kana isin dhageessee an kiyyammoo gammachuuf tana caaltu isin dhageessaa naa waliin dhageeffadhaa viidiyoo kana. Kunoo naa waliin dhageeffadhaa viidiyoo kana. Kanaan booda gammachuun isinii qoota. Nuti nagee alhamdulillah rabbil alamin nagee qabna alhamdulillah arra gammachuu addaa qabna. Itti fufiiraa jiru.
Arran kana egaa gammachuu adda takkaan isin deemee jira. Kunis yaaddoon naaf bilbilee jira. Garuu bakki inni jiru kophaa isaa akka waan gartee kophaatti jedhamee akkasitti beekaa xiqqishoo naaf bilbilee. Hidhaa mootummaan qopheessee osoo hin ta'in yaaddoon bakkee inni jiru akka inni itti himetti yeroo gaara malee waan kanaan kutaa kan gisee ilaaluuf foddaan jechuudha. Gisee ilaalu waan akka waan naa mul'achuun hin jiru bakkee hin jiru beeku garuu lubbuun nima jira alhamdulillah nuti amma jiraachuma isaa dhageewwan kunu numaaf gammachuudha maaliif alhamdulillah ni baha ni dhufaa mana isaa ni deebi'a ilmaan isaa keessa ni deebi'a. Egaa bakkee san geessee gurbaan kun hidhaan geessine duraanuu bakka kophaa qopheessee achi geessee jira. Fayyaa nagaan qabaatee jira yaaddoon waan akka yaadinaa jira daawwattoonni waan akka yaadinaa jira. Miidhaa takka illee irra hin geenye bilbila kiyya shahanan qabu narraa fudhatan jedhin dhaamsatiin kaa'u jira amma waa xiqqoo qaba sanumaan ilmaan kiyyaa maanaa sanuma dhaammata akkas ilmaan isaa gaafatee hangumana nu himeeti illee sagalee isaa illee tijjigoo hin dhaqan maal fajaan bilbilee nama kana yaa jiru nu dawwalee nuti gammachuma kana isinillee isiniif ibsina jennee as taane alhamdulillah sagalee isaa dhageenyu waan guddoodha. Eega lubbuun nu jiraates garuu yaaddoon nageen qabaatee jira daawwattoota kiyya iyyaatina daawwattoota keenya iyyaatina tokko iyyaatina du'aayin keessan qabeelamtee jirti alhamdulillah du'aayin keessan hedduu qabeelamtee jirti mul'achuun kun du'aa irraa inshaallah ammallee jabaadhaa mucaa kun amma mucaan kun mul'atee bakkee inni jiru nu geessee yaaddoo keessan hanga fuunu inshaallah du'aayin keessan hin dhaabbatin yaa. Barbaacha keenya hin dhaabnuti nu bilbile malee bakka inni jiru hin beekamne. Hanga mana isaa gallee saddisna. Eewa bakka inni jiru hin beekamne mucaan isa qabeelleen ammallee wajjin. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa takkanaati. Fatiyaadhaa fi raajeen hedduun isin galateeffadha. Anis gammachuu tana caaltuun isinii himuuf deema hordoftootaa fi kabajamtoota. Egaa osoo gammachuu tiyya hin himneen duratti mucaan ammaan tana mucaan fattaalli kun agartanii miti mucaan Farhaan kun ilma Oromooti abbaan deemee nyaate ilma afaan hin mi'aawu jedhanii ijoollee asii dhalatte inni kun ijoollee asii dhalatte saniifuu mootummaa hattuudhaas ni beekaa jechuudha. Mootummaa hattuus ni beeka. Mootummaa dhugaatis ni beeka. Biyya tana mootummaa hattuu jira. Mootummaa dhugaa jira ammas. Nama yoo miidhuu feete mootummaa maallaqaan dalayituu jira. Maallaqa itti kannitee karaa irraa meeshattuunis hidhaa zinzaanaa hidhaa dachii jalaa nama hiisanii jira. Kanaaf mootummaan amma mootummaan dhugaa hin qabne yaaddoo mootummaa kijibaa san tuqan ijoollee ganda keessaa qaba ijoollee ganda keessaa yaatee akka namatti of dabbartu waan jimaasii kanarraa jechuudha. Isin yoo nifama fakkeenyaaf ani qabee nama geessee nama qabsiisuuf deeme osuma namni san nama akka narra dalagesan naa qabu jiranii yoo namni akka narra dalagesan maallaqa na caalu suutatti asoofee qabee itti kanne achuma filima irra dalagan. Mootummaa akkanaa jira achuma filima irra dalaganii isa san qabanii hogguusuma gadhiisan laannoo biizinasaan dalagan maallaqaan dalagan. Maaliin isaan dalaganiinis bir maallaqa guddaa ni bara. Maallaqa waan hoo barcaatii bara kuma takka lama. Kana fudhataniituma nama sanii jijjiiraman jechuu kuni. Mootummaa akkanaa qabe yaaddoo mootummaa hattuudhaa. Ijoollee hattuu ganda keessaa. Saniifuu yaaddoon hidhaa mootummaa saniin jiru. Ni beeytanii bigaa akka namni gunii fi hawaalaa namarraa buusu fakkeenyaaf ijoollee keenya bishaan baharaa qaxxaamurtee deemtu tana Oromumaatu mana tokko hoosha jedhanii mana tokko walii qabanii dhalaa tana akka fedhan godhaa. Dachii biyyarraa dachii nama gurgursiisaa. Dhalaa itti fayyadamaa. Diqaalaa isaanii irra raraa. Akkasitti maallaqa nama buusisaa. Fidanii magaalaa tanaa fi suudii oofan. Suudii sogguu deeman karaa kana dhumu karaa kanatti itti fayyadamanii ajjeesan diqaalaa irra darbanii kutan akkana waan akkanaa jira. Hawaala akkanaa tana seenii jechuudha yaaddoon. Hawaala akkanaa tana keessaa ni baafna nuti yaaddoon. Amma hafuura isaa harkannee haa ta'u ammoo wanni beekuu qabdan mucaan Farhaan kun wanni inni beekuu qabu
ilma Oromoo qabee sababa hidhe. Rabbumaa itti fide sababa ilma Oromoo qabee hidhe. Mucaan kun ni ba'a isinitti fakkaatin osoo yaaddoon dhabamuun deemu yaaddoon bahuuf deema. Ammoo yoo akka tasaa miidhaan qeesii yaaddoo irraa cabee waan nuti goonu ilaala. Saniifuu nam takka isan dhiisu. Nuti yuutubaroonni himan miliyaanas keessa nama hedduu hisaabnee ol hin beeknu jechuudha. Ilkeen nyaanna dhugaan isin hima. Qeesii har'aa cabuumee bahuuf deema. Qeesii har'aa cabu laallannee waan nuti goonu ni ilaaltan jechuudha. Haa ta'u tuntanaan dhumti. Waa'ee Oromoo wal miidhuudha. Akkanaa fi akkana jee isinis argaa jirtan yaa Oromootiif. Yaa Oromootiif dubbiin teenyata Oromoodhaa osoo haasawaniiti hidhaan booda dhumti. Jecha jaamuun dhumti. Laannoo maallaqaaf jeeti obboleettii gurgurata namni. Dhalaan foonii bar. Obboleettii dhalaa maallaqaaf jeeti gurgurata. Araba gurgura, arabni itti fayyadamaati nama biraa gurgura. Akkasii dhalaa meeqaa dhabamaa jira biyya Arabaa tana keessatti. Akkasuma warra xalabaa jira ammas akkuma agartan kana warra xalabaa ka fooqii irraa gad darbanii karaa kutee dhaban kanuu barbaadaanuu iyyaafadhaa jaanii feesbuuka kanarraa ni agartan waan nan isinii muummee. Waan akkanaa kana haa xiqqeessinu haa wal qusannu wal qusadhaa. Rabbiif jecha dalagaa arguu daleedan. Rabbi yaadadhaa. Hujii rabbiin keessa jirre hujii miti. Rabbi yaadadhaa. Warreen taariba daleedan. Dhaamsaan isinii dhaabu. Teenyaan nagaya laal. Nuti bakka takka qubannee jirra. Taa yaaddoodhaa nagaya nuti. Akkan abbaasisina. Akka inni humaan taaneen beeka. Ammoo warra taariba dalaguuf hin dhaamsa dhaama. Dhaamsa qaba. Dhiiraa dhalaa itti taphachaa jirtanii of qusadhaa. Namni hedduu jala shafshaf nu godhuun jiru. Isin quba qabna. Nama miidhaa jiratan. Nama haadhaa abbaa dachii gurgursiistanii maallaqaa jecha dhalaa meeqa taphachaa jirtan. Namni dhalaa wajjin dhalattan. Rabbiif jecha dalagaa. Haqa keessan irraa fudhaa nama osoo waan takka hin miine miidhaa isin irraan himanne bakkaan ga'a. Toltuu dalagaa deemaame addunyaa kanarrattu namni toltuu dalagee waanuma facaasan muratan jira. Shanyii boqqolloo facaaftee bishingaa murattu. Bishingaa facaaftee boqqolloo murattu. Wahuma facaaftee murattu. Isinii naftu warri gochaa sookannee isaa dalagaa jirtan asirratti yoo isinii hafte rabbiin isin dhiisuun ta'a irraa isin gaafachuu ta'a. Waan kanaan isinii dhaama jechuudha. Kanaaf dubbii isinitti heddummaadhu asumarratti isin irraa dhaaba gammachuun nan qabu. Maali yoo jettan yaaddoon boruu ba'a. Akkuma jarri keenya yuutubaroonni keenya Fatihaa fi Raajeen dubbisanitti anis dubbisee jira. Namni ittiin dubbanne garuu xiqqishoo addaan fagoo gallaa namni ittiin dubbanne viidiyoo waraabee isinii dhiyeessa isaas haasa'isee jechuudha. Inshaallah yoo rabbi fedhe boruu bahaara yaaddoon. Nagaan ba'a ammoo yaaddoon gabbahee qeesii warraa cabe. Magaalaa kana keessa nam takka nu duraan bahu sababa mucaa saniitiin. Kanaafuu gammachuun tiyya gammachuu tana bakka gammaddanii bakka olumaanuu gammannee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya tun hundinuu du'aa teessaniini bakka nuuf jiraattan waa hundaanuu nu cinaa dhaabbattan nu gargaaraa jirtan galatuumaa warreen anatti illee aara qabdan dhiifama naa godhaa. Namni ni balleessa nis ni tolcha dhiifama afuunaa lillaa rabbi jecha waliif fayyine. Wanni ammaan dura haasawne waliin akkana quba qabdanitti wanta jennes dhiifama ittiin deebinuu lii badii rabbi badiirraan waa'ee gulmi namaan dogongoraadhaa takkanaatiin isiniin jaa horaa bulaa naaf jiraadhaa nu cinaa dhaabbadhaa sabiskiraab laayik sheer godhuu hin dagatinaa isin malee waan qabnu galatuumaa nuuf jiraadhaa hangaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufuu baay baay isiniin jaaladha.